horillee baasuutu sirba jaalalaa kana yeedaloo folaloo ammaati horillee hojjechuu hin dandeetta sin taru. Daqiiqa obboleessu akkana cinqituu fi mikasitti dawwalle raahaatti jirra ammaan tana sirba jaalalaatiin fataa jechuu dhufe dhala siigirtii uf jaaladhe indee haga yoomiti waa'ee qabsoo achiin wal qalee achiin wal buuse dhayii fala xiqqaata jedhani hin jiru waan akkasii inni bira. Garuu namni of hin jaalanne hin jiru haa ta'u garuu uf bichaa jaalachuun gaarii miti. Ani bar hawaasaaf illee hojjedhee jira gahaadha baqa sammuu kee kana ol dhiphisuu hin barbaadu kanaafuu firii ta'uu barbaada ammatti gabaabumatti sirba jaalalaa akkasitti unaa sirbite maal rakkoo qabaa cinqimaa qarta yaaboo uummanni akkis ta'ee siruma rakkoo keessa jiran ammas kanaafuyyuu duraan akkas jennee sodaannee taa'aa jirra jechuudha amma garuu aartiin keenya kabajamaa fi jaallatamaanii nu argisiisee jira karaa jechuudha addunyaa wajjin dorgomaa jaalalaanii jedhii jira kanaafu sirba akkis bareedu san shukrii Jamaal sirba inni baase nagarree akkitti inni beekamte argate. Jechuun beekamte argatullee isayyuu jechuudha dhugaa dubbachuudhaa fi qeeqni garaagaraa irratti ka'aa ture argitee jirta miidiyaa kana gubbatti yeroo itti uummanni tokko isa qeequ. Maaliif inni nama hawaasa Oromoo biratti uummata Oromoo biratti jaallatamaadha nama kabajamaadha nama ammoo hojii aartii keessatti illee shoora olaanaa taphataa jirudha. Nama kanarraa ammoo sa'aatii kanatti wanta akkana irraan eegamu jedhanii namoonni hedduun irratti qeeqa garaagaraa kaasanii garuu qeeqa sanillee innillee karaa danda'uun deebisee jira. Maaliif sa'aatii kanatti osoo hawaasni keenya miidhamaa jiru sirbi kuni sirraa sa'aatii kanatti kanaa miti kan sirraa eenyu waan biraatiin si eenyaa jira jechaanii turani. Kanaaf amma wanni walumaa galatti innillee sirba bareeda gadhiise haa ta'u garuu wanni isin jechuu barbaade yani sirbi jaalalaa horillee baasuu dandeetta. Horillee hojjechuu dandeetta. Garuu ammoo ammatti ammoo osoo waan hawaasni keenya keessa jiru kana dandeettii qabdu kanatti fayyadamtee ibalu jaalala baasee fi anillee jaalala sirba jaalalaa baasa yoo sirbi jaalalaa baasuu hin dandeetta gara fuulduratti illee sin taru jaalalli yoomuu jiraatadha waan ta'eef garuu ammoo waan yeroo ammaatiin wal qabatu so waan yeroo wajjin deemte maaltu si ajaa'ibsiisa. Dhugaa baay'ee akkasitti gadda jechuudha waan na kabajoo isa akkuma isaa waan jaalalas beektu isaa jechuudha isaati jaalalaa hin beektu akkamittiin sirba jaalalaa naa sirbeennaan didde. Jechuun kabajallee taate barani si kabajaa haa ta'u garuu kun amma namallee waan biraa siin hin jenne yoo jaalallee taate ammoo ati waan feete jedhi garuu har'a akkamitti haasawaa jirta garuu ati. Garuu baay'iste akka maali sila gaafiin akkanatti akkas hin gaafanne moo silumaayyuu sila ati koo namni jaaladhee si gaafatee beekaa dura. Nan gaafanne. Toni rakkoodha la argitee yeroo Oromoo keessa waan akkanaa tura. Kanaafuyyuu ani amma si jaaladheedha sin jiru bar naa sirbii sin jira gabaabumatti yoo isii jaalatteedhanii maqaan si badallee rakkoon qabu si jaaladha. Hay ani duuba nan jaalattu maa rakkoo qaba. Ati amma kooyi baramma asittuu sirba wajjin hojjannaa naa sirbii naan jechaa jirta asittuu na jaaladhu naan jechaa jirta naaf hin galle. Jechuun na jaaladhu siin jedhaan jira beeyte fakkeenyaaf sirba jaalalaa naa sirbii wanni siin jedhee fi ani nama aarsullee barbaada akkuma san immoo jaalalallee jidduu kanatti argitee la hawaasa kana jaalala barsiisuu dhaloota kanas jaalala barsiisuu namni akka wal jaalatu fakkeen sirbi jaalalaa yeroo sirbamu jaalallee lamaan qofaaf osoo hin taanetti hawaasa keessattis ni dhaggeeffatama jechuudha. Namni akka wal jaalatuuf illee baay'ee gargaaraa jechuudha. Aartii tokko jechuun yookaan sirba tokko jechuun kan nama keessatti seefii ta'ee namoonni sirba saniin ama fakkeenyaa fi warri sirba qabsoo baasu sirba warraaqsaa baay'ee baaftee qabda atillee jechuudha. Kanaafuyyuu sirbi ati warraaqsaa baaste sunis hawaasa kana birattis fudhatama qabaa jechuudha. Maaliif warra gabbahee dhakaa darbee wal caccabsee waliin dhukaasutan caalee siyaas taa'ee sagaleedhaan uummata kana gorsutuyyuu irra fudhatama qabaa jechuudha. Kanaafuyyuu aartiin Oromollee waa'ee jaalalaa sirbe uummanni kun hawaasni kun akka wal jaalatuufillee gargaarsa guddaa qabaa jechuudha. Kanaafuyyuu akka
amma irra jirru kanatti hundi isaatu qabsoo jedhee jaalalli irraaffatamee jira jechuudha. Harkaa jirta ijoolleen baay'een shamarratti taphatanii dhiisaa jiranii jaalalli jedduu kanaa badee jira jechuudha. Sababni isaallee beekte qabsoo hedhee rafanii bulu ilmi namaa jechuudha. Qabsoo dhadhanii rafanii bulanii waa'ee jaalalaa dhaloota kana barsiisaa jiranii jecha. Kanaafiyyuu waa'ee jaalalaa hoo sirban rakkoo maal qaba? Jaalalli hawaasa keenya biraa hin banne yoo si biraa bade malee jaalalli hawaasa keenya biraa hin banne jaalala ammoo hawaasa keenya barsiiftu. Maaliif yoo jette hawaasni keenya hawaasa jaalala beeku. Kanaaf walumaa galatti atini amma sirba jaalala. Dhugaa rabbii maaliif ani akkanatti sin eeyne jechuudha nama hayyuu beekaa tokko nama na kabaju takka jedhee si eegee ture jechaadha. Sirba jaalalaa na wajjin baasuu osoo hin taane tuyyu abdii. Ani maalleen qabu jedhe ani wallaaladha aga wallaalummaa biyyaatiin garuu sitti himee jira. Maaliif waan yeroo wajjin wal qabatu osoo baaftee anallee natti tula keessa kiyyattillee maaliif osoo waan danda'unillee akkasitti si bira dhaabachuu hin danda'a. Garuu ammatti ammoo sirba jaalalaa si wajjin yaa bareedduuti yaa niitii yaa maarreetii yaa siin jechuu fi keessi kiyyaa naan hayyamu. Ishi amma naa sirbi akkati naa sirbituun barbaade laamiin dhageetta akkati naa sirbituun barbaade jechuudha duba mee amma sagaleedhaan naa sirbi bakka ergaan miidiyaa irratti sirbuun barbaadu naan jette amma sagaleedhaan na dhageessisi. Maal si dhageessisaree maal siin jedha? Naa sirbita akka shukuree sirbe sanitti jaalalli kee na raffisaa na gangalchaa jedhe sanitti jechuudha. Jechuun si sirbuuf keessa kee yeroo ammaa kanatti beektaa dhugaa dubbachuudhaa fi si sirbu ani hima si sirba garuu ammoo ammaaf kaasoo guyyaa biraa si sirba osoo na dhiisti natti tola. Maal jechuudha? Maal yoo na sirbite sila qoyaati na tuffatte moo qoy maanni? Ara sin tuffanne qoyaati maali kasi sirbuufan? Ndee akka Oromootti naa sirbita akka sirba weellisaa tokkotti ama weellisaa tokko dhaqee bira naa sirbii jaan maaliif yoo sirbi kan keenatti bareedaa jedhee yookaan abbaa manaa kiyyaana yookaan immoo yoo gara fuuldura abbaa manaa godhadhee naa sirbii jalaan jechuudha. Sirba san jaalladheera mucaan wayii sirba kanaa naa shaakalee jira ati naa sirbii jaan. Ayyee. Kanaafiyyuu sirba tokko naa sirbi akka inni akkasitti gangaladhee. Rimni naan qabu jedhe sanitti jechuudha. Lakki ani afaan akkasitti ittiin si sirbu saniin qabu keessa kee naan hayyamu dhugaa dubbachuudhaaf amma yeroo kolfinee taphannu kana nama nagaa wayii fakkaannaan. Maasilaati nama falfalaadha moo indee naa sirbi malee. Jechuun waan sa'aatii ammaatti ati ammatti naa sirbi jettaadha. Ay akkuma ati naa sirbituu barbaade sagaleen kee yeroo sirba warraaqsa baasta yeroo baay'ee garuu sagaleen kan kee dhugaa baay'ee namatti tola. Kanaafuu akka naa sirbituu barbaade duba. Kashi maal jedhee si sirba bareeduu ba'ammame? Bareedduuti yaa jettee gaa. Hayyee qaaboo naa sirbi haa duba hay. Ergaan miidiyaa irratti albee siin sirbuu naan jettee ans wajjin sirbuu fedhe gitii ta'ee fi yaa bareedduu jettee akka shukuriin hojjetanitti naa sirbuun dirqama sittaa jecha. Ani miidiyaa irratti sifaana bayii akkasii sirbuu keessi keenaan hayyamu dhugaa dubbachuudhaa fi waan yeroo wajjin wal qabatu yoo ta'e fakkeenyaaf sirba warraaqsaa yoo ta'e wajjin hojjechuu hin dandeenna haga dandeenyaan dandeettii qabuun si bira dhaabachuu hin danda'a. Garuu ammoo jetteen dhabini asitti ammoo si sirbuu hin danda'a. Yalla dadda fika. Si dhagaa jira bar sirritti. Ayyee sirritti dhageeffadhu kaa. Atillee na feeta nillee siin fedha. Atillee na feeta nillee siin fedha. Bareedduu kottumee asikisin jedha. Ansi faana bulee abjuudhaan bareeda. Ansi faana bulee abjuudhaan bareeda. Bareedduu kottumee hayi kottumee na bira.
bareeddu kottume hay kottume na bira sirrattiin jaaladhu yoomillee tan bira ijaan na milladhu kottume as jira ijaan na milladhu kottume as jira yoomuu an siin fedha narraan fagaatini yoomuu an siin fedha narraan fagaatini maatillee nutitu fitan naqaatini abshiri siifan jira xiqqollee yaadini abshiri siifan jira xiqqollee yaadini yoomuu an siin fedha narraan fagaatini maatillee nutitu fitan naqaatini abshiri siifan jira xiqqollee yaadini abshiri siifan jira xiqqollee yaadini. Abo? Sila gizi maduran na barreessitee lafaa qabda moo akkamitti kana barreessaa harkatti? Kana bara waggaa jettu akkam? Dhugaa walumatti bara akkuma waa'ee duraa na barreessitee jirtu fakkaata. Mi'a ammoo osoo miidiyaa irratti na sirbitee akkatti maal rakkoo qaba dhugaa sila wajjin na gootee turte. Hundaafiyyuu guddaa galatoomaan piraankii taatee jirta. Way piraankii. Pranki taatee jirta hanni tu birratti fulaali so osoo sodaadhu pranki si godhe garuu akkanatti naarree abdii qaba. Dara dhugaa dubbachuudhaaf jechuun so namni waan taanillee haasa'ee prankiin kun akkami qaayida? Pranki si godhe kaatino siira si dheeroo baay'ee waan biteetti ilaallee dheetin.